Video irraa keessatti kan ilaallu wifi routerri isin bira jiru yookaan ammoo qofoon wifi isin bira jirtu garuu passwordii isaa hin beekne akkamiin akka connect gootan isin barsiisa. Kana yeroo jennu bakka qofoo wifi yookaan ammoo router kamiyyuu argitanitti osoo passwordii namoota tokko hin gaafanne kallattumaan bilbila keessanitti wifi kamiyyuu connect godhuuf mala isin gargaara. Video irraa daqiiqaa muraasa kana keessatti qabadhee dhufeera haga dhuma daawwachuun na wajji tura. Okay guys, wifi kamiyyuu passwordii malee connect godhuudhaaf router yookaan ammoo qofoo amma video kanarratti arkitan kana arkinaan steppiiwwan armaan gadii yoo hordoftan passwordii malee seenuu dandeessu. Jalqabee irratti router yookaan qofoo isa gama kana isa duubaa irratti iddoo WPS jettu akkuma agartan kanaan ni jira. Iddoo kana maal gootu push yookaan ammoo gad dhiibdu. Iddoo kana yeroo gad dhiibnu sana booda kallattumaan bilbila wifi passwordii malee connect godhuu barbaannu ni seenna jechuudha. An bilbila kana fayyadamee passwordii kana connect godhee isin agarsiisa. Jalqabee irratti iddoo setting jedhamu kana nin cuqaasa. Sana booda iddoo wifi nin cuqaasa. Sana booda wifi kiyya search naaf fidaa kun akkuma agartan fahar zaman isa kana jechuudha. Yeroon cuqaasu passwordii na gaafata jechuudha. Amma maaliin godhe connect godhuudhaaf iddoo more jettu gama mirgaa irratti argamtu kana nin cuqaasa. Sana booda WPS push button iddoo itti yeroon cuqaasu simply wifi kiyya search naatee daqiiqaa second 5 hanga 10 jidduutti niin obsaa. Sana booda haala kanaan connect naaf tahee jira jechuudha. Haala kanaan connect godhuu dandeessu. Bilbilli tokko moorii kana waan hin qabneef kan biraa fayyadamee isin agarsiisa. Kan moorii hin qabne mee bilbila kana irratti connect godhee isin agarsiisu kana moor waan hin barbaaduuf iddoo wifi yeroon cuqaasu. Sana booda iddoo wifi preference iddoo kan jettu nin cuqaasa. Sana booda deebi'ee iddoo advance nin cuqaasa. Bilbila WPS ciraan qabne sana booda WPS push button gama kanarratti argama. Kana kunoo akkuma agartan daqiiqaa muraasa sekondii muraasa nin obsaa. Sana booda connect naaf tahee jira jechuudha. Haala kanaan bilbila kamiyyuu connect godhuu dandeessu. Akka irraa gammadan abdiin qabaa. Viidiyoon kun yoo isin like godhuun dagatinaa waan daawwattaniif baay'ee galatooma.